يا الشيخ عبد الرشيد أبديك مي مرة وان تقاتي اسنتو ندور جرامي وان تقاتي أنا بفكايا وان رجعني بفكايا الرب إنساني فتابني أمجتين كما إباب جدامي سدي جتلي أمو ديبي أجي أشان جتلي لالي كمو ديبي أجنين غرتي دكتور ما هجي كان غرتي غسيمو أنا تبرسي سجتلي لالي متجارسي وان سلا غرتي غسيمو جر نقرنه كيسا أرغن كيسا جنجلچنه akka jaarsaatitti jechu akka jaarsaa mul'atetti rabbi fi dhugaan jirtu gartee gasi subhaanallahi rabbitu beekaa bakka dhugaan jirtu rabbitu beekaa waan jiru gartee gasi immoo gingilchinee laallee nu jaarsi walit dachaanee bakka kana araarsinaa haqooxii san jirullee gadaa bu'uu agartee gasi dakana jirullee olaa ba'uu jennee ji'a sadii amanuun hin argame milkiin ji'a sadii waliin dalagne jedhe ji'a sadii sanirra dhaabanne waan ji'a tokko herrega akkaataa gartee gasii gaafanne baay'eedha gaafin kuni gartee baay'ee nu ammataat ta'aa ture mataa waliin nu dhayaa ture oloofaa turre gadhoofaa turre jaarsa gartee gasii immoo isaaniif dhiyaatu ka biyya san keessa jiru kennineefi jaarsi sun gartee gasii immoo waan qoratu qoratee nuttiin deebi'ee qormaata jaarsaa kanattillee quufuu dadhabee dubbiin hurri nan martee jennaan hurrii kana ofirraa baasuuf jedhee waan micattiin himatte irra dhaabadhee murtitti seene jedhaan. Ayyee. arraba jaraa irra dhaabadhee arraba jara lamaanii irra dhaabadhee murtitti seenee murtii gartee itti seene kana keessatti waan gartee gas immoo wacii keessaa baasee waa hunda keessaa baasee wanni ji'a tokko kuma soddoma kana murteessee kuma soddoma kana ka ji'a sadii silaa ji'a tokko bulii 15 illee waliin herrennan jedhan herrenni sun lafa bu'uullee argamee jira. herrenni isaa waliin herregaan ka gartee gas isiin ji'a tokko jettee inni ji'a tokko bulii 15 jedhee herrenni suni nama birri kuma 38 herreganii kuma 38 san keessa waciin bahe micattiin kuma 8 waciin bahe kuma 8 kun kaasharii kenna horii kenna jettee himattee horii kanarratti milkiin horii kan addaan nu baasuu dadhabe dhugaa dubbatuudhaaf micattiin risiitii illee itti qabaa jettee waan gartee gasi hunda milkaadhaan lafa keettee jennaani arrabni micattii kun dhugaa ta'uu nu argamee jennaan bakka kuma 30 kanarra murteessinee kuma waan ji'a hafeellee ji'a sadii kana walitti herrennee kuma 60 goone jechuudha. kuma 60 goone kuma 60 isinii gabaabsaa raabeekaa ka'onni qoranne baay'eedha. kuma 60 kanarratti hin araarsina jenneen nu jaarsi walii galle. kuma 60 kanarratti hin araarsina jennee waan ji'a sadiitii beekaa hin araarsinaa horii gartee haa kafalu milkiin jennee kuma 30 kana horii milkiin haa kafalu milkiin gartee yoo kafaleetiin hin jedhe micattiillee hin kadhannaa micattiillee ka ji'a 5 illee nu haa dhiiftu kuma 128 ka jettullee nu haa dhiiftu ogummaa barsiise jettellee nu haa dhiiftu asirratti milkii kadhanna jennee milkii waamnaa milkiin didaa oli gizee lama saditti deebinee wal jala tarree kadhannee kuma 30 kana fudhe nu sadiini qoodaa jedhe akkanuma kuma 60 kana bakka kuma 60 kana kuma 60 kana nu sadiini addaan qoodaa jedhe haga kadhanne akkas nuun jedhee jennaani mee amma milkii jenneen micattii tana kunoo gartee gasi waa baay'ee miine kumni isiin himatte kunoo gartee gasi immoo kuma 28 kanallee gadi buufne ji'a 5 himatte ji'a 5 kanallee gadi buufne ammallee deebi'iitii gartee gasi immoo tuyyu ogummaa kanallee irraa dhabamsiifne micattii tana ammallee deebine waan kanallee qixxeetti yoo qoodne dhugaa rabbiitiif nuu hin ta'u horii asiyaasii jenneen
kadhannee irraa dhabne dadhabne milkiin as keessatti gaafa duraallee nu arrabse kalee galgalallee nu arrabse arrabaan nu tuqe hirrifanne bakka kanatti silaa milkii itti gangalannee kadhatuu turre milkiin nu tuqee jennaaniin milkiin kun maa nu arrabse yoo dubbii kana gara malee itti muraa jiraanne jaarsa biraatitti dabarfadha qooyi amma qooyi baabaa kee qooyi waaqoon kamaaleetii miti aanama keessatti akkamitti ati bicaan akkana bareedu kun akkamiin waaqoo jetta waan ofii dubbatte namana kijibda dhala nam murtannuun hin jenne abboo ati bicaan akkana bareedu kun akkamiin waaqatta waa hunda yaafi anam abu yaayatu darasirra kaayaaf akkanatti waaqoo jetta biyyeen amma miyuuti qabadhu milkii isaan waan barbaadan dubbachuu ni qabate miyuutii qabadhu dubbate kanaaf dhagayaa jara keenya isin dhagayaa ani nama wallahi billahi kabaja micaa xiqqaallee micaa kana ga'u kana dhiisaati jennee amma inni nu tuqqee jennaan micaa kun akkana nuun jedha nu isaaf dadhabaa jirra dhiisaa bakka eega inni dide maal si wayya jennee gaafanne jaran maal si wayya maaltu si barbaachisa milkii jennaan milkiin kakuun na baasa jedhe kakuu si baasa kakun na baasa hayyee micattii hin waamna micattii birrii hagana si argine qixxatti isinii qoonna jennaan micattiin waan amma nu dura sodaanne kana kan nutti anattante birrii 110 haati manaa isaatu amantee jirti miidiyaarra amante 128 isini qabe ammallee deebi'eetiin ji'a 5 isini qabe ogummaa kiyya kana guutuu isini qabe akkamitti kana naa jettaniitiin amma birrii agattii tana argitanii kana akkami qixxeennaa murteessitan kan jettu jetteen hotti maaliin makaa tokko nu kolfite ميو لا تروحش تشوف كيف ميو ديجان شيتي اوكي ترشي micattiin jennaanin akhira kalaas micattiin an hin barbaadu hin jette micattiin hin barbaadu hin jette maarree atta goona jennee jaarsi walit deebine dubbii battalafuun eddeebifna kassiisullee dhiisullee ummata irraa fuun eddeebifna jennee isinittiin dhufne hin kassiifnalle jettanu hoodha lakki hin kassiifnu micaan kunillee kennaa micattiin tunillee teenna wariin gartee gas immoo ol fiigi ol barari gadi barari milkii biratti wariini ragaa qabatamaan nabiran jiru ka jedhu nu amansiisuu hin dandeenye dhugaa dubbatuudhaaf nabiran jiru ka jedhu ragama xiqqoo fiduu hin dandeenye milkiin micattiin waan hojjettu waan dalagdu hunda dubbii gartee takka ka kijiban qabne kam akka miidiyaa irra dubbattuu san nutti anattanaa turte jechuudha kanaaf kanarra dhaabannee kanaan murteessinee mataan raasin waa sirra kaa jiraadhe jaarsi sibira jira kunoo jaarsi haftu dubbadhamti ulfaadha abu yahyaa kiyya wanni isin dubbatan waanuma achirratti argannee fi namni miyuuti irraan ka'ina hawwi atillee miyuuti qabadhu waan guyyaa lamaa guyyaa sadihii teenne kana dadhabbii guddaa qorannoo fi qo'annoo guddaa cokameeqaan haga achi keessa sadarkaa namni dadhabee rafuu takka keessa geennee erguma hagana hunda teenne erguma hagana hunda dadhabnee itti milkoomnee milkii ajaa'ibaatiin isinit deebine jechaatiin turre malee milkii dhabnee bifa amma isin nurraa dhageeffataa jirtan kanaan isinitti deebina jennee takkaallee hin yaanne. Namaafillee jaarsummallee dubbachuun haquma jirtu namni haaluma kaleessa ambaatitu jaarsummaa walii ta'a. Namni dirree kana gubbaa fuudhaa gadiin naa bu'a. Dirree kana gubbaan naan laalina. Wanni naa laalamtu lafarratti naa haa taatu jecha oonlaayina kana gubbaa dubbatillee mucaa kana kun isin afoo jiru kana nullee waan san ragaa godhannee maarree as gubbatti ilaaluun hin taatu. Haala nageenya kiyyaatiifillee gaarii miti. Baajataa yookaan ammoo waan dalannee kana takka nama jedhee risiitii isin afoo qabaa as gubbatti mun gaarii miti lafa gadaa buunu jennaan mee waan kana lafa gabbuuf namaarree wanni gaarii lafumatti jennee fuunee lafa gadiin bu'anne. Haaluma lafa gadi bu'anneen ammootu akka qilleensarraa sana osoo hin taane lafarra nuu qajeelti jennee waan itti amanneef. Ammaan kallattii maawwanni jechuu barbaade mucaa kanallee waan gaafannee qoranne qabnaa mucattii tanallee waan gaafanne qabna. Nu'uu warri jaarsaa wanni as keessatti hubachuu qabdan
himata mucattiitii fi himata mucaa wal bira qabnee laallee dhugaan arraba abbaa irraa ba'u nu qaamaan gurbaa kana bira jiraannee baajata isaan beenu mucattii tana bira jiraannee baajata jaraan beenu haqa jara jidduu lamaanii jiru eenyu beekaa rabbii aalamaa guyyaa jum'aa har'a qofatu beeka. Nu ammoo maal laalla warri jaarsaa haqa isaan dubbatan arraba isaanii irra dhaabanneeti. Mammaaka hedduu itti mammaakaa turre gurbaa kana. Itti mammaayinee bareechifne silaa namni jarana yeroo tokko tokko dubbiillee fidanii humnaan afaanitti waliin cuqqaalan. Buddeen afaan nama kaayan malee dubbiillee afaan nama hin kaayan. Himata wallaaltee hayyicha abaartee bitata wallaaltee gabayaa abaartee san jarasii mammaakaa turre. Gaafanne mucattiillee gaafanne mucattiillee bifa tasgabbii qabuun haqni kiyya kana jettee takka lama jettee tarreessitee himte. 1,128 himatte takka jettee lafaa kaafteetiin isallee qomarra qabanne nu warri jaarsaa 1,128 ta'e achii ol ta'e isiif rabbi beekaa isaaf isusi waliin beekaa jecha nu warri jaarsaa maaliree himata isii fudhanna himata gurbaallee fudhanne achirra dhaabanneeti jecha nu gaafa ji'a tokko keessatti ji'a tokko bulii 15 keessatti 2,600 ka'umsa lafaa ka'anii eegalanii 38 dalagamu barreeffamaan qabannee galiin yookaan ammootu wanni hojjetan hamma kana gaafa dhufu galiin achirraa argame hoo hagam tilmaamni baajata dalagamee lafa jiru hoo hagam ka jedhu achirra dhaabanneetiin maarre eegaa akkas ta'e isiin ji'a 5 dalannee himatte inni ammootu ji'a 3 dalanneen himate nu jaarsee ammallee qabxii tana keessaa fudhanna taan keessaallee qabxii fudhanna achirra dhaabannee maarre 1,128 mucattiin himattu horii guddaa kana fuunee har'a isatti hin seenu ba'aa kana yoo itti feene jalaa ka'uu hin danda'u horiin kun jira lafa jiraateellee galchuullee hin danda'u maarre maal goonaree akka raachiin duune akka bishaan hin guune akka raachiin duune jedhan sani mucaallee dhugaa fuunee mucattiillee dhugaa fuunee jidduu tana lamaanin murteessina jennee walii galle haala kanaan finnee oofnee 1,128 achuma dhiibnee 60 walii haa gallu jenne horii salpha 60 jechuun akka eegalanii fi akka himaansa isaaniititti akka gurbaan kun nutti mee ka'umsa lafaa 2,600 lafaa ka'aniitiin baatii aganaa keessatti horiin aganaa dalagamuu cheekni wanni eega barraa hirsiitiin babarraa'ee tarreen galeetiini achi keessa galiin argame hagana eega jedhame horiin kun lafa jira qabeenyi kun lafa jira jecha achirra dhaabannee maarriin murtii hamtuun kenninu 1,128 lafa kaa'in jennu 60 lafa kaa'e jenna jennee walii galle. Jaarsonni achiillee kun as keessa jiran cinaan kadhataa turan. Tole jedhe dadhabe jettee itti kadhatta. Jarana dubbii garii dhossaalleen barbaachisu walumatti maa deemu wayya. Dadhabe jettee itti kadhatta. Amba kana qabda. Jaarsonni siif jecha qaqamani. Jaarsonni kun siif jecha as gubbaa guyyaa aganaa turanni. Tole jedhi lafa kaa'e jechaa jaarsonni achiillee waan dubbatan waliin dubban. Nusanuyyuu mucattiin duuba murtii kennine malee mucattii bira teennee mucattii bira kennee murtii ittiin kennine 60 kana. Mucattii bira gadi baafnee isa bira kenneen. Obboleessoo maarree sana sitti argine nu warri jaarsaa wanni as teennee fi arraba keelaallee arraba mucattii ilaallee dubbii jirtu murtii si kennuu fi murtii si kennine tana nurraa fudhadhu. 60 sitti argine 60 sirra kenne lafa kaa'i. Haqaa haa taatu haqa maleeyyuu haa taatu nu warri jaarsaa haqa irraan beennu. Haqa jirtuun haqa arraba keessanirraa arganneen tana lafa kenne tana tole nu jedhu tole hin jedhu hin dide. Maarree akka didda lafti 60 wanni jedhamu hin jiru nama sadii walii hojjannee jedhe. Gaafa jaarsummaa irra wanni as keessatti illee hubachuu qabdan gaafa jaarsummaa kana onlaayina kana gubbaa gadi buufnu nama lamaaf jaarsummaa fuunee dhufne malee nama sadiif jaarsummaa fuunee dhufne. Wal dhibdeeneen dhufeen nu jiddu milkii fi hawwii jiddu malee milkii fi haadha manaa jidduu wanni haati manaa milkii nutti himatti hin jiru. Jidduu kana keessatti nama sadiif laalla jaarsummaa jennee gadiin hin buune nama lama qofaaf laalla. Nu akkitti laalle haati manaa milkiitii fi milkiin kiisii takka jechatti laalle malee haadha manaa milkii adda baafnee jaarsummaa nama sadii fuunee hin buune. Nama sadiin illee gargaritti adda qoonna jennee illee akkasitti illee murteeffanne. Kanaaf haadha manaa tante achuma dhiise. Tasii fi isii jidduu jiru murteessaa jirra 60 lafa kaa'e jenne. 60 lafan kaa'u bakka sadiitti addaannaa qooda sanuuyyuu haqa malee nama murteessaa jirtani haqaaniti lafa naa kaayaa nama sadiin adda akka qoodamuun hin jedhe. Jennaan latti abboo nu 128 jedhameef ji'a 5 iyyuu hin fuune
تفوني أموتو تنا هو جنيتي نفوق أمني هندي ده مارة مجتي ولدي بفننو مجتي ولدي بفني كوما جهاتما سي أرجن جن يوم كوما جهاتما يو سي أرجن جن سنت كل فوق قلت مجتين كراين كل فنين سيك أتنجراني مجتين نت كل فوق قلت أدايسي يو سنويو كوما جهاتما سنويو أكمل نار جتنجت شام على كل في سيك بنفكا هيا جنة سنويو نو جهاتما ثم بكلبوه فتمالي هك أجرك الميل لماني إساني بربت ولي بيكا يلقان جرت فونيتين سر أونلاين الرافوني ستي أونلاين قبتي يوسن هو أجاني مكنا نتي فوني دي بيبنا في جنان ما ركوم جهاتما نتنجرتو حتى تي يامي دينا رنجرتو جدتي مالتو سبات ريبك كان الجنان أنا كاكنا باسانو مجد ما رسي كاكتشيسو اللي هكا تنكم بكتي كاكتو اللي يو كاكتي ورّو أونلاينا سي كاكتشيسي سيديسه إسان جرتي إسان الرافونة فونتي وان الرجال فونة من قدو أونلاين أتي تدي بفنا جنة بفسان إنك بني دفنة وانا جنجتو تناقافن تنرى أرجن تناقافن تنرى أم نكون نهون أو أونلاين أسرت يو قاسي كباتن نقافدا يو كان أمو جمال قدي وان تدبلو في جارسون نأتي وان تدبل يو كباتن أدبتن Asli komanti banadin. Komanti warra aljala kanatu beita nama arraba kana fi ono miti kawlo le jala lamani rakko miti arrabu ma rakko qabu tan ma warri jardani Dubai wanta nafastan qabdani muchan kana no harka bau وفيلم بلو ورجتنا وتنفسها كامه أصلي كي يا لالي الفادا وري دبي نجار سجنان غرتني ديبيتني ورا دبي سين سوكاني نونجاني توما كافا نفيدني اللي نفيدني أكا دفنت اللي غرتي ديبيتني وانما أبان دبتورا في وانما غرتي ديبي أركي تورا أكا قبري تيتي دبتا نتموان دبني كان غرتي أكا دبايتي سوسونتا إن جار سوالوماتي namni hundinuu gartanii deebi'eetiin wal jala qabee dubbate ammaan immoo wanni dubbatamee sila amma gartanii deebi'eetiin jedhe kuni uuman hambaa kaleessallee didaan kamii amanaan kamii waan jedhamtuudha isii tan ammoo gartanii deebi'eetiin nu kalee gartee deebi'ee didaa kanallee in kakachiifna jenne kakuu kanarra geennee gizee san kakurratti dhaabne yoo kakurratti dhaabnee jennu kakuu bakka irraa fuune qabna bakka irraa fuune san ittiin deebi'annaa jennaan gartanii deebi'eetiin as finne manguddoon kaleessa gartee deebi'ee bakka irraa fuune jira jedhanii jennaan gartanii deebi'ee waluma mariin gartanii amma wayita kana irreega kana waan nu gartee jarri kun lamaan wal amanaa hin taane warni jarri lamaan irratti wal amanan 38 irratti wal amanan kuni akkaataa wacii wajjiin waan jedhuun waan sanillee gartee deebi'ee likki sa'a tokko guyyaa tokko guutuu irratti fudhannee nu gartanii deebi'eetiin waan kana irreega godhaa ollee irreegni kun wal'aadha garuu qabrii jaraatii fi nu qabriiteenna fi garuu immoo jarri kun lamaan irreegan beekanii beekka gartee deebi'eetiin irreega kana nu godhanii nu irreega kana godhaa turre kuni qabriiteenna fi gartanii deebi'eetiin immoo nu hojii keenya godhannee waan san akkasitti xalallee gaafa bu'aa waan sanii asiin baanu gartanii deebi'eetiin immoo ka himanni isin waan onlaayinii kanarratti hangaafa sanillee yoo kiyyaan jiraatin beeku ani gaafa onlaayinillee dhageenyellee dhagarrellee himanni gaafa onlaayinii irraa haa dhaabatu kama gartanii deebi'ee afaan asirraa gartanii dhageenyerraa dubbannaa jennee waan zallaallee kun ilaallee yoo jennu kana waan kana gartee deebi'eetiin jennu amma kana lamaanuu dadhabnee akkuma ustaaz aboyaayan jedhanii gartanii kuma jahatama jennaa itti qabnaa jenneen akka jaarsasitti walii galle yoo irratti walii gallu kuma jahatama kana maarree fudhadhe garuu immoo gartee deebi'eetiin qoonni kun nama lama hin ta'u yoo nama sadi ta'e malee ka jedhe obbo Ifnaani milki agartanii deebi'ee maarree amma nu akkatti isin hin dhiifnu ka jedhee gartanii deebi'eetiin atis isiinis gartanii deebi'ee dhugaa keessan rabbi beekaa nuti immoo wanni halkanii guyyaa haga kanallee nu ol taatanii miti nullee isinitti miidhamnee jennuuf hin ta'u ka jedhee ufiifuu dubbatellee wayita sanittis anaayyuu waa'ee kanaa dubbate komantiin sin jala isin kakachiifna akkanumatti bashannanaa booda wal argitanii rakkoon qabu waan rabee dhaqqabdani ayyee tuuba
isin kakachiifna isin funya akkanatti gartanii deebi'eetiniin immoo maqallee wal balleessitaniin taatanii fujaan namuma tokko gartanii deebi'es keessaa kaafti jennee yoo naani bakka fuune qabna isii bakkaan kennaa mana kabajame ijoollee qoya arraba hin qabdanii nu amma nama gurda as ta'aa jira. hidhaa haa ta'ani warri koomentii haa ta'e hidheera. warri koomentii gargarii barbaada. itti fufi maal dhiisa kanama arrabsellee maal gatiin argata inshallah. akkasitti gartanii akira waan kanaa bu'aa waan kanaa bakka fuun irraa qabna gartanii bakka irraa dhufneen qabna bakka kanaan geennan tajaarsati jaarsi gartanii deebi'eetiniin immoo amma bu'aa waan kanaa asitti waan godhu hedduufi waan gartee kalee irraa dhufeet akkanaatti haftuu kiyyaanitti guutaa irreegaa fagoo keessa yoo deeman immoo akkaatan irreegaa beeyta geeyba. yoo irreega kana amma si ibsuuf yaalu sa'aatiin hin dheerataa wanni warri kuni jedhu kumni haganaa bitamee kumni haganaa akkanaa waliin jedhan kuni gartee deebi'ee burcuqqoo wanni ittiin bitamee kana akka burcuqqoon kun ka keessaa bahu kana akka qorichi kun keessaa bahu tootaalii waan kana himan. tootaalii wanni kanaa gartee deebi'ee gaafa kun aga gartee akka faraa'ida akka zakaa keessaa as fuutee jettu wanni keessaa hafu wanni keessaa talalamu waan xiqqoo. kuni qabrii jaraati nu gartee deebi'ee waan ija kennan agarree bira teennee qabrii teennaaf gartee deebi'eetiin hin dubbanne arginee asiin deebi'eetiin hin nullee aga jaarsatitti akkuma reefustaan jedhan wal qorree dhugaan jirullee nullee gartanii deebi'ee biyya tokkollee haa jiraannu malee namni gartanii deebi'eetiin yookaan yooma galtee akkanaa kana fa'aa wal argaayyu. waan san akkasitti gartanii deebi'eetiin laallee akka laalletti gartanii deebi'eetiin immoo nullee akka irraa cabsataatitti illee akka nama biyya tokko wajjin jiruutitti illee akkam nu harkaa baataa fi gartee deebi'eetuun immoo ta gartanii bakka irraa fuunetti yoo deebine laalluuta jennuun gartanii asiin dhufne tuni haftuu kaakiyyaa fi jamaal illee bira jira. bareeda waan jiru jaarsonni gama lamaaniitiyyuu ibsanii jiranii qajeela waan irra turree waan kana akka gaafa san onlaayinii kanarraa gadi fuunee gadi hin buune obboleessi keenya gaafsaniyyuu ani waan dalagaa kiyyaa guutuu as gubbatti himuu hin danda'u biizinesa kiyya as gubbatti baasuu hin danda'u jedhee jennaan lafarra gadiin buuna jennee abdii hukumeeti abuyyaa yaa'ana fuuneeti waan kana gara lafaa gadiin buuna jechuun haganaan guyyaa qabanneetiin isaanillee maanguddoota fidadhu jenneeni innillee maanguddoota fidatee akkasitti gama lamaa walitti dhufnee waan kana haga wal waqaraa turre namni amma as keessa jiru kun ni beeka. akkuma reef dubbatame san argitee waan kana yeroo haasoo nutti namni wallahi salaata ofii gatee dalagaa gatee hirriba dhabee namoonni gurguddaan wallahi onlaayinii keessa ta'an nu harka muga waan kana irratti wanni waan kana goonee namni marti dalagaa ofii itti dhabeeti yeroo ofii itti dhabee irratti ijoollee tana walitti fayyisuuf ummata kana ijoollee tanii lamaan haqa qabu laalee haqa isaanii galchineef yoo dandeenye walitti fayyifna jennee akkasitti namni martinu waan kana irratti dalagaa turre jechuun wal adda baasnee gaafannee isii gaafannee isa gaafannee akkuma reefu gama maraayyuu dubbatame dubbiin isaanii akkaataan jaarsi yoo waan tokko muru bira jiraatee hin argu jaarsi arraba ati dubbatturra laalee waa mura. kana arraba isaanii lamaaniitu laalleetiin kaan ol fuunee gaffuunee waan kana jaarsonni waliin dubbannee jara gaafannee kophatti baafnee gaafannee coknee gaafannee kaan gabbuusnee kaan ol deebisnee gaafanneetiin waan kana nama jara lamaan irraayyuu dubbii eega xuuxannee qulqulleeffannee jenne gama murtiititti deemnee jechuu jaarsi. Akkuma amma reef dubbatame kana ji'a tokkotti amma dubbiin mucayyoon ji'a tokkotti birrii 38 jette. Obboleessi Dr. Ifnaan inni ammoo abbaa Ifnaan ji'a tokkoo fi bulii 15tti birrii 38 dalaynee jedhe. Mallaqni kun maali jennee gaafanne jarana.
mallaqni kun mallaqa akkamitti dalagamee mallaqni kun mallaqa lafaa qabdammoo mallaqa yookaan ammoo tiyyuu qilleensa gubbaa jiru moo jedhee jaarsonni wal darbanii mallaqni kun guyyaa lama fudhate mallaquma 38 tan adda baafachuudha. Maali jennaaniin baay'ee mallaqa 38 kanarratti mucayyoon wanni dalagni 38 dalagni gaafa jalqabnu 2600 eegallee jedhan achirraa eegalleetiin birriin ji'a tokkotti 38 dalagame kana jedhan mucayyoon ka jette 30 kan galii agartee profit yookaan bu'aadhaa jette obbo Ifnaan ammootiyyuu 5,000 bu'aadhaa jedhe gaafa jalqaba guyyaa jalqabaa wajji haasoyne jechuudha. Kun ammootiyyuu wacii ta'ee wacii guyyaa irraa waa binnuu jedhe. Bakka kanatti ragaa nuu dhiyeessi jennee itti deebinee gaafanne waan bittaniin kana namni tokko yoo agartee biizinasa dalagatu asliin birrii 5,000 yoo fuudhee amma manaa bahe yoo biizinasa suuqa qabaate waan bitu san wayita bitee deemu san guyyaadhaa fi risiita wajjiin barreeffata yookaan nagahee waliin waraqaa irra barreeffatee kaata. As qabaa jennee waan kana ka barreessa waan ittiin bittan kana hin arganne waan kanallee kana irratti ilaalle. Ammallee wanni birii gaafa osoo nuti dubbii kana isinirraan fuudhin ani keessan jedhu gaasan abdii hukumee faati gaafa nu dura laaltan maal jedhame risiita fidee isinii dhufaa jedhe gaafa lammatu mana keetis seenne asli risiita fidee dhufaa waa jedhe gaafattanii yennaan risiinni gubatee jiraa jedhe kompiitara keessa ji'a tokko caalaa taa'uu hin danda'u ni gubatee jedhe hayyee jedhame gaafa lammataallee risiita qabadhee dhufaa jedhe jaarsota keessa jechuun risiita qabadhee jaarsota illee dabaladhee dhufaa jedhe gaafa kanallee risiinni gaafa kanaa dhufe risiinni kun hin jiruu jedha risiinni ji'a tokko bulii 15 yookaan ka ji'a tokko suni ni badee waan jedhutu ka jechuu kaleessa jechuu amma kaleessa kun risiita sanniin gaafa dalagaa san ji'a tokko bulii 15 cufnu irraa tarsaafameetiin darbameetu gad dhufe jechuu bakka kanatti guyyaa sadiin waa'ee risiita irratti dubbii wal dhoyti waan gara garaati kanaa ol baasnee gabbuusee jaarsonni waan kana laalee waan amma jedhamu kana murteessinee isaan akka jenneeni mucayyoodhaan akka jennee mucayyoon ani lakki waan kanayyuu hin fudhadhu jettee isiyyoo don gaafatinsi ka ji'a 5 himatte ka ji'a 5 irraa ji'a 2 gadi buusne jalqaba oddoo wannan jedhin Ifnaan waan ji'a 3 nu amane isin ji'a 5 himattee waan ji'a 3 kana hin amaneenni ji'a 3 waliin dalayne duuba ka ji'a 5 mucayyoo irraa ji'a 2 dhiisnee ji'um 3 kana qabne ka birrii 128 dhiisnee 60 goone akkuma reef ibsamsanitti wanti kun deemee dhuma irratti hin fudhadhuun dhufe gama lamaanii jennaaniin hayyee maarree dhute dubbii tana bakka fuunee qabna jaarsota irraa fuunee qabna dubbiin battala qabdi battala deebisnee achirratti warri onlaayinii irra jiru isin kaksiisee waan danda'ame walittiyyu isin fayyise isin haa fayyisuu jennee finneetiin as dhufneenii jedha kunoon. Galatoma kiyya waan jettu qabda daqiiqallee dheerate Okay, gabaabseetuma daqiiqaa akkamicha dubbadhash. kiyya kenne irratti gaddeera. Hin dubbadhu haasa'uu fi miti dhimma kana namni itti laffee Abu Yaayaas Jamaal Goddii waan waliif fidee sifanii ani irraa hin bu'a bilis sifan ol naqi isiitu guyyaa 3 laffee haadha sinqeedha isiin tolti nama biraan dhaga'ini ol naqiin sifan difama. Si gaafannee taratara walii gootan jennaan barate ceemna. Nama bakka ani bu'aa rakkoon qabu sifaan haka qabdi hunda qabdee nama akkanaa jabduu kana jabeessuu qabna. Guyya 3 jaartii jaarsa isii dhiistee ilmoo isii dhiistee jala wanta jettee uummata kana kun lakkoofsa kan dhufu jirti gadiin bu'a kun tuqi seeni harkisiin ati. Siifan illee galchi muniiriin afooyin alillaa jechuu barbaada hanga dubbii kana afaanii baafannee. Koomenti eenyu hidhe bannaa galchii ka horii modhii karaa koomenti.
أجوان تنين متججع كون وبس ججع جديني منيري سبحان فينا إلا Warri muni gara komentii ka. Ifaniin qaba. Ayyee amma taraan nagayeera natti fakkaata asli. Jaarsonni as keessa jiranii iyyuu hundi isaaniitu dubbatanii wanti kanaan alallee anillee baay'ee dubbadhu hin jiru. Kanuma wanti nuti dubbataa turre jaalmilkiin 38 kana keessa birriin 30 baasii ani baase jedhee nu mormaa ture. Mucattiin immoo baasii kana keessa lakki jaalmilkiin gaafa hiqaa bitee fidu hiqaa isaa kennaafii deemnaa. Oppiniinki goraa taappi goraa akkaawuntii guddaa dubbii warra doktoroota hin dabarseera jala. Oppiniinki goraa kan maa wala gara waan ta'e samoon hundi keessa yeroo 5 oppiniinki goraa ene hojju warri milkiin immoo birrii 38 kana keessa birrii 2 isii fi raabiyaan huqubii fudhatanii jiranii waliigalatti birriin 9 ta'a tirfiin kennaa kaachi gadafu 30 kana 30 kun immoo birrii kiyya kaan hiqaa alaa biteenii jedhu inni dubbataa ture. Okay, riisitii hiqaa kana ittiin bittan hoo qabdanii gaafa jennuun riisitii kana kukkunnee gannee jedhanii inni biraammoo waraqaa galmi irratti barraa'u gaafa milkiin hiqaa bitu yookaan hagana bite jedhanii kabarreessa sanoo eessa gootan gaafa jennu waraqaa kanallee keessaa kunnee ganne herrega jira tokko xumurree jirra. Waan xumurreef akka wal nu harkaa hin dhoofne sababa kanaaf kunnee ganne jedhanii nutillee kanuma jechootuma isaanii kana laallee okay kun akkuma jirutti haa ta'uuti birrii 30 kana murteessineetuma itti deemne jechuudha 60 gaafa waan kana murteessinu bakka waan gosa kubara disiifan Tokiyoo takka gubate nama dhaabu. Gaafa waan kana 30 kana murteessinu 30 kana nama lamaan addaan naa qoodaa an nama 3 miti miidhama qabaa mucattiin tunillee mana kiyya keessa turte wajii kana hundaayyuu anatu danda'aa ture ani miidhama qabaa nama lamaan naa qoodaa jennaan mucattiilleen kana nurraa fudhatuu didde bakka amma Ustaz Abu Yahayaan jedhan kanatti arraba bakka jedhan kanallee nuti hunduu bakkuma tokko jirra dhugaa rabbumaaf dubbatanii waan kana lakki sirrii malee natti murteessaa jirtanii wanti kun ani miidhama qaba jedhamee dubbatame malee bakka arraba waan akkas jedhanii nama milkiillee nama arrabse hin jiru. Walumaa galatti bakki dubbiin itti wal didde nama 3 addaan naa qoodaa fi nama 2 addaan isinii qoonnaa kanarratti dubbiin didame jechuudha. Erga dubbiin didame bakka jaarsummaa kana gara miidiyaatitti deebisnaa nuti asitti hin kakachiisnu namni jedhellee kinoonuma warrumaas keessa jiru kana jechuudha abdii fa'a dhumarratti garuu liinkiin cufatee nuti hunduuyyuu irraa baane jechuudha inillee hin kaksiisne gara keessanitti deebisne jechuudha kanuma kiyya waa kibiyaa gaafadha eenyu asli kiyya amma fakkeenyaaf nun arrabsinee jettan nun arrabsinee hoo jedhe afacha kijiba nam murtanii kajedhe nuni kiyya ila asirratti wanta ani miidhama asirratti miti kiyya asirratti miti waan asi gaafadhe qofa deebis kijiba nam murtanii fudhadhu kajedhe nuni amma godhame ila akkana asirratti amma jaarsatana Oma deemnu haa geeffannu mi amma tajaarsaa mee tajaarsaa tana tajaarsaa kumarra qabadha ta dhufne waan hin taane walii raguun hin ta'u kaa waan hin taane walii raguun hin ta'u bar Iya ati miila goonii si jaarsiraan guddaa jennee sin qabanne malee laki ila asirratti asli beetani soda eenyumaayyuu qabu sigalee abuyaa illee ta'e milki illee ta'e sigalee wanta hin jirre narratti murteessitanii 60 kana awwaan hojjedhee ani fidee miti 60 kana keessa wacii kiyyatu jira sigalee waciin kiyya waan jiru waan hin taane narra murteessaa jirtanii murtee kana nama lamaan hin qoodadhu nama 3 hin qoodadhe malee agara dubbate malee kanaan ala arraba biraan garuu hin dhageennen akkan ati nageenna jedhi malee akkas hin jenne ettee ragineef baaba Abu Yahya natu dhaqa bakka tana bee dhiisa ila kiyya gaafa duraallee waan jedhame nutu keessa jira
kaleessa jedhame ammoo sirrii malee natti murtanii doon ta'e dhara natti murtanii jira. Dhara jechuun maal jechuudha? Akkasitti sirreeffamni akkasi sirreeffamuu qaba. Galatoomna. Jaarsa saayizii qabatu taatan jechuun hiikanii namii tan jechuun yoo jaarsa onnuma. Alaa kulli haal amma gaafiin kiyya. Jaarsotaaf gaafii dhan qabu. Maarree kabaatii sadii isinii amane jettanii kama inni isinii amane sanuu hoo yoo irraa fuutan meeti yoo irraan fuudhin hagam amane araftan agaruun takka moo lama moo 10 moo 15 takka lammata yoo ka hin amanin taate lakki waan fiddan fida yoo fedhe warri ollaanillee waan fedhe haa fiduu wajjin dalaganne birrii waciitti dhumee kaan ergee fi jedhee adda baatan immoo akkami? Abu Yaya. Kota. Dhufe. Maarree nu gaafatanii maal jenna? Oma dhugaati. Maaltu waan dhugaati? Maarree kana gaafatu na gaafate dhugaa na gaafate. Waan argadhe as kennin jenneeni. Qixxeetti nama sadii addaan nu kutaa jennaaniini murtiinu murteessine didee jennaaniini ta bakka sadii sani mijattiilleeni hagana si argine fudhu jennaan mijattiilleen diddee jennaaniini nuti gartee itti dhiifne dubbii isinit deebifne jechuu. Inni garuu birrii 60,000 kana bakka sadii naa qoodaa jedhe. Lakki birrii 60,000 kana mijatti amansiiftanii bakka sadii qoonnaafillee hoo jettanii battala isinii deefnee jirra dubbii ila argitanii maaliif ila wannini takkatti achirra dabalu aslii 60,000 kana jaarsummaa irra dhaabannee itti murre malee hayti achii ol taati achii gadi taati jara bira jirti. Nu akka jaarsummaatti waan arganne kana kunoo tana sitti argine 60,000 lafa kaayii jenneen. 60,000 lafa keettan tanaa ka 60,000 lafa keettan tana bakka sadii addaan naa qoodaa lamaaniin isiiyyuu fudhe isiiyyuu akka itti fudhaa jiruun qabaa jedhe isiiyyuu haqa jedheen fudhanne beekne. Isiinuu haqa jedheen fudhanne isiiyyuu eeganan murtane an fudhe bakka sadiitti addaan naa qoodaa jedhe. Bakka sadii attamitti addaan sii qoodne jennaani dalagaa kana nama sadii eegalle nama sadii adda hiraa jedhe. Maarree nullee wanni tun garaanu nyaatti amma akkanumatti hin irra jenneellee fudhachuullee nutti ulfaata. Mee damee achi aantu fudhannee gaafannaa jenneeti mucattii ol waaman. Mucattii waamnee mucattii gaafanne kunoo mucattii maarree akkana jedhe 60,000 akka goon taane akka taanu taane akka cinqamne argite tana fuune. Isii tana fuune tanaayyuu bakka sadii addaan isinii hiraa jirra akkam jetta jennaan hin barbaaduu. Osoo 60,000 sanuyyuu kophannaa argitani hin fudhuu jette haqatiyyaa miti. Hayti tiyyaa ammootu achi ol na jirti malee achii gadi nan jirtuu jette. Maarree nu maarree bakka sadii tana qoonnee fuunee mucattii kennuufuyyuu mucattii yoo amantee nurraa fudhatte tola kennee as kenni guyyaa kam kennitaanii jennee mucaa kanarraa fuudhuu dandeenya. Argitee osoo 60,000 sani hoodhaa maarree kun nu haqa isiiti jedhee nu kenne irraa fudhannee mucattii kadhannee guyyaa akkanaas yaa kennu jennee mucattiitti murtii kennannee silaa fuunee isinitti hin deebina. Bakka mucattii nu didatti bakka mucaan 60,000 didatti nu maal barbaannaree jennaani waan kana fuunee kallattimaan asit deebisu jechuudha. Tabiraa ammootu ati gaafatu waan sooshaal miidiyaa jette waan sooshaal miidiyaa gubbatti waan barbaade haa ta'u maal haa ta'u jettee miti. Ta sooshaal miidiyaa waan isin nutti argitaniin tana fuunee dubbannee feetan kakachiiftanii feetan gaggombistanii ummanni waan jedhuun jedhee kallattii warri Dubaay keessa jiru qaamaan itti dhaqee waan biraa jedheeni haqa tana lakki akkanaa miti akka biraatti jijjiiree sirreeffadhas yoo jedhe lakkiin kennisiisas yoo jedhe dubbiin bakki jirtu as bira jennee fuunee mana kan keetitti hin deebine. Kabajaan mana keetii fuunee kabajaan mana keetitti deebisne waan aganaati. Isranya aragachuutti koyinee beeksawoch ummanni fayyaan qabu galatooma deebisu yakkamaa qabdanii akka fuutaniin deebisuu kiyyaaf keessaniif galatooma
يا أمني الرواج قويا تدفع yoo walii galanillee walii galanii yoo walii galuu baatan illee rakkoon qabu